Oromoo fi Oromiyaan jaalladhu tajaajiluudhaaf guyyaa tokko miti, sa'aa tokko miti, sakandii tokkodhaaf humna koo qusadhee hin beeku. Guyyaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'erraa kaasee hanga guyyaa har'aatti. Hamma yaadee fi hamma Oromoon narraa eegoon hojjechuu baadhellee jaalallin ani Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf qabu yoo xinnaate qabeenyin ani dhuunfaa kootti qabu lubbuu kooti. Lubbuu koo Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf dabarsee kennuudhaaf yeroo kamiyyuu qusadhee hin beeku. Tokkummaa Oromoo cimsuu jechuun maa inni hiikni isaa? Tokkummaa Itoophiyaa cimsuu jechuudha. Tokkummaa Itoophiyaa cimsuu jechuudha. Hawwiin keenya dhugoome kan jennu qonnaan bulaan Oromoo baadiyyaa keessa jiru, dargaggeessi Oromoo humnaaf beekumsa sammuutu qabu harka maratee taa'u, hojii keessa galee jiruuf jireenya isaa geeddaramee arguu keenya waan ta'eef, sanaaf immoo hundi keenya iyyuu warri beekumsa qabnu beekumsa keenyaan, warri qabeenya qabnu qabeenya keenyaan wal bira dhaabbannee tokkummaa keenya cimsinee hojii jalqabne kana, imala jalqabne kana galmaan ga'uudhaaf haa tumsinu jedhaa. Qabsoon jalqabne akka galma ga'u shakkii tokko hin qabnu. Tokkummaan keenya cimnaan waliif yaaduu, wal bira dhaabbachuu, wal deeggaruuf wal hubachuu amma jalqabne kana cimfannaan karaan keenya fagoo miti. Haa ta'u garuu dukkan ittiin akka nurratti dheerattu, lubbuu horattu gochuu, umurii dheeressuu fi gabaabsuun immoo nurra jira, harka keenya irra jira. Waan ta'eef umurii dukkanaa, umurii rakkinaa, umurii gadadoo gabaabsuudhaaf jabaannee haa hojjennu, jabaannee haa qabsoofnu jedha. Waa hundumarratti fuuldura ba'e mul'isu duwwaadha, waa hundi galma gaa'edha yaada. Warra hojjechuu danda'anis baasuun qaba akka hooggansaatti. Warra kaaniifis fidee shaakalsiise hooggansa cimaa boruuf ta'u quuqama qabu, onnee qabu, beekumsaaf ga'umsa qabu. Garuu immoo siyaasni kun immoo galee fi keessatti hojjechuu danda'u. Sana uumuu danda'uun hojii guddaadha. Hooggansa cimaa gaafata. Qeerroon maali? Diina jedhee immoo fudhata. Qeerroo jechuun dargaggeessa jechuudha miti afaan Oromootiin. Miliyoona 6 diina godhattee eenyuun bushuufeeti? Eenyuun bushina? Inumaayyuu immoo emerging generation leegaasii dhaaba kana hundi keenya sin turu. Abbaan duraa generation isaa fixatee asirraa ba'ee amma achi taa'ee jira. Lammaanis bor asii ka'ee achi taa'a. Sis natural. Natural uumaa kana geeddaruu hin dandeessu. Garuu leegaasiin dhaaba kanaa itti laffa'aa jirru, itti laffa'aa turre eenyu kan itti fufsiisuu danda'u? Dargaggeessa kana.